dandeenya. Baay'ee gaarii. Kana jechuun sochiin adda addaa biyya san keessatti ta'ee sochiin Oromoo illee ta'ee walumaa galatti sochiin diddaa gabrummaa jennee waamnaanu sabni kuuwwanis akkasuma hidhee waama. Dhaabbonni sirna kan didanii kaanis kanumarraa kaaniitti jechuu keeti jechuudha. Amma beektaa namni tokko uumamaan yoo eenyummaan isaa aadaan isaa akka cunqurfamu taate cunqursaa saniif deebisaa kennuun isaa waanuma jiru. Ani yoo namni tokko kee arrasi cunqursee yoo mirga kee si dhiibe ati kaatee mirga kee falmachuu waan hin oolle. Nama mirga isaa falmate santu rakkoo qabaa jechuun dandeessu. Nama mirga namaa dhiibe san rakkoon biyya sanii sanaa fi ani waniin achi keessatti ibsuu barbaade ijoon isaa malee biyya san bu'uurarraa warri jaare warri hoggane warri bulcheetu dhiibbaa garaagaraa uumee uummanni akka falmatu akka fincilu akka diddaa roorrootti galu godhe malee nama roorroo dide santu biyya san keessaa jiraachuu jibbanii yookaan quufanii osoo hin ta'in namni rakkatee namni aadaan isaa yookaan cunqurfamu taate yookaan afaan keetiin dubbanne taate san bira darbanii afaan warra biraa akka dubbattu akka barattu aadaa biraa jalatti akka guddattu akka dagattu akka aadaa warra biraa dagaastu yoo sirratti godhan taate I think namni taa'ee san aamin jee fudhatu waan hin jirreef seenaa garaagaraa keessatti fincillee ka'ee jira. Intorree bar biyya san keessa fincillee ka'uudhaaf amma biyyi sana era bara 1931tti akka lakkoofsa faranjiitti baafatte. Bara 1936tti garuu obboleeyyan keenya warri dhihaa Western Oromo Confederation biyya of dandeessee jaarrannee League of Nations ka United Nations dura jiru. Isatti iyyatanii akka biyyaattu jiraachuudhaaf gaafii kaasan. Samboodaas fincilli garaagaraa gara baaletti fudhachuu dandeenya, sochii maccaatu lamaa fudhachuu dandeenya. Kan Oromoo yoo fakkeenya fudhanne jechuudha. Sabaaf sablamoota biraa keessatti sochiin baay'een ka'aa ture. Bara 1960moota booda immoo gama barattootaatiin gaafiin ifatti bahee artikuleetii ta'ee rakkoon biyya sanii maali ka jedhu rakkoon biyya sanii bu'uurarraa gaafii sabaa ta'u garaagarummaa keessummeessuu dhabuu ta'uusaa barreeffamoonni namoonni akka Waalliin Makkonnin fa'aa ibsaa guutamaa fa'aan barreessan Itoophiyaan eenyu biyya san keessa biyyi sun eenyuu fi haadha eenyuu fi immoo haadha buddeenaati ka jedhu bal'inaan ka'aa ture jechuudha. So boodarra gaafa gaafileen tuni gara nagayaatiin mirkanaa keessummeessamuu dide namu waan qabu qabatee gara fincilaatti seenee riphee lollummaanis jalqabee jechuudha. Walumaa galatti dhiibbaa imaammata saba tokko afaan tokko jiru oolchuuf godhame sanirraa diddaan garaagaraa ka'ee diddaan sana immoo yeroo adda addaatitti bifa garaagaraatiin mul'atee bu'aa sangata akka buusee jira.